Hayyee akkam jirtu hordoftoota keenya qaalii kabajamuuf jaalatamoo mee TikTok irra mallaqa qabnu xiqqoo akkamitti akka baasii goonu yookiin immoo garamitti akka baasii godhuu dandeenyu qarshii yookiin immoo mallaqa yookiin beesee kallattiidhaan gara baankii keenyaa erguu yoo barbaanne yookiin immoo fudhannee kaashiidhaan fayyadamuu yoo barbaanne haala kamiin akka baasuu dandeenyu waliin haa ilaallu. Jalqaba irratti iddoo gara olii kana dhufna hin tuqnaa siitingiin nama hedduu gara waan ta'eef kiyya baalaansii gubbama irratti naa fida kana moottan hedduu immoo siitingii keessee inni baalaansii ka fide jechuudha. Mee baalaansi ka jedhu tuqee ilaala. San booda gama keessaa akkatti nu seensisaa an ammaaf riyaala 4.73 yookiin immoo gara doolaaraatti meeqa akka taate as bira tuqee ilaalame. Doolaara 1.26 qaba jechuudha. Doolaara 1.26 keessaa qaba. Doolaara kana mee akkamitti baasa? Iddooma baasii jedhu kana gattuqa. Live irraa ka argadhe jechuudha kun. Gadi tuqee san booda filannoo godhinaan jedha as biratti filannoo taasisa jechuudha. Filannoon an taasisu immoo PayPal. PayPal kun imeelicha kan itti guutee jira jechuudha. Yoo dura akkaataa imeela keessan imeela PayPal TikTok wal qabsiistan immoo viidiyoo biraa irratti isinii dalaga. Iddoo kana ni cuqaasu yookiin immoo iddoo kana ni tuqa. Iddoo kana akkuma tuqeen akkatti filannoo naa fida. PayPal kee irratti baasu eddamoo PayPal biraati immoo waan biraa filannoo biraa galchuu eddanaan jedha. Fakkeenya iddoo kana yoo tuqee filannoo biraa galchee isinitti agarsiisame osoo hin baasiin. Isa kana tuqee filannoo biraa galchee maal naan jedhaa jira bank transfer hin dandeetta jedha. Saawuditti jechuudha. Saawudii keessa yoo jiraatte naan jedha. Akkaawuntiin kiyya achuma Saawud Arabiyaadha waan ta'eef. Lammata immoo baankiidhaan hin barbaadu'an iqaamaan qabu yookiin immoo hayyama jireenyaan qabu waan ta'eef PayPal Payoneer yoo barbaaddeedha. Payoneer illee hin qabu. Kanan qabu PayPal qofa waan ta'eef duuba irraa deebi'a. Duuba irraa deebi'ee geessee maal godha? Iddoo kana dhufee cuqaasa yookiin immoo tuqa jechuudha. Na hordofaa. Iddoo kana akkuma tuqeen PayPal naa fidee konfirmeedhaan. Konfirme akkuma jedheen maal naa fida? Qarshii hanga baasuu barbaadde isii tana jechuudha. Ool jedhu ni qaba. Hanguutuma baasuu barbaada duwwaa godhuu barbaade akkaawuntii kiyya waan ta'eef doolaara 1.4 si gaanaan jedhe doolaara meeqaa irraa 1.26 irraa fiin inni muratu immoo ka ergaa ka inni muratu saantimii 12 doolaaratti withdraw jedhaa nama meeqa kallattiin baasii jedhaani kunoo akkatti naaf fida jechuudha. Gara PayPal kiyya naaf erga jechuudha. Karaa salphaadhaan gara PayPalaatti haala kanaan mallaqa keenya baasuu dandeenya. View transaction detail jedha kun as biratti pendingidha deemaa jira. As biratti immoo ilaaluu hin dandeettan jedha. Transaction dalaydan kana garamirraa garamitti akka ergitan ilaaluu ni dandeessu jedha. Haala kanaan fide kun doolaara 1.26 gara PayPalitti ergitee jirta. PayPalin irratti ergite immoo isa kanaa jedha. Process irra jira hin xumuramne. Kan ergame withdraw time sa'aatii wajjin guyyaa wajjin kuno asirratti barraa'ee jira jechuudha. As biratti immoo transaction ID yookiin immoo lakkoofsa ittiin daddabarfame isa nutti mul'isa jechuudha. Kana fakkaatame sarara asii tana tuqee maaltu nu dhufu laata? Guutuu sochii TikTok kanarra jiruuti jechuudha ka dhufu. Kanaaf obboleeyyan tiyya qaalii kabajamuuf jaalatamoo amma karaa baalaansii deebi'ee kuno emailii irratti meeseejiin naa dhufee jira. Email irratti meeseejiin dhufe maal jedha? TikTok irraa malla'iinsi ergamee jira jedha kun as biratti ilaala. TikTok irraa malla'iinsi ergamee jira jedha. Kun haala kanaan doolaari 1.14 siif seenee jira naan jedhaa jira galatoomi jedhaan. Haala kanaan mallaqa karaa salphaadhaan TikTok irraa gara akkaawuntii ofiitti ergachuun ni danda'ama. PayPal yoon qabaatin PayPal banadhaa kun asitti 00 naa godhee jira jechuudha baalaansii kiyya. Mallaqaan irraa baasillee asitti na barreessee jira. Kanaaf horaa bulaa deebanaa 0 jette argitanii 0dha. Mallaqa argattan TikTok irraa kadalaydan haala kanaan gara akkaawuntii keessaniitti erga. San booda viidiyoottan gaggaarii dalagaa namoonni akka isin hordofan taasisaa. Irra caalaa viidiyoo keessanii irratti xiyyeeffadhaa viidiyoo namaa caalaa jechuudha. Fakkeenya viidiyoo kana mee hordofnu. Oolmaan kee yeroo hundaa oolmaa miidhagaa akkasii ta'uuf
yeroo hunda waan miidhagaa hin barbaadin yookiin waan si guute hin barbaadin. Namoonni hedduun guute fi miti kan oolmaan isaanis milkii jireenyi isaanis gammachuu ta'eef waan bakka oolanii fi akka itti oolan filataniif qofa jechuudha. To-do list yookiin immoo oolmaa guyyaa keetii guyyaa guyyaadhaan sa'aatii kanatti daqiiqaa kanatti maal dalagaa karoora kaa'adhu barreeffadhu. Yoo haala saniin goote dhugaa siin jedha. Ati yeroo kamuu karoora nalan baatu wanti ati yaaddee fi karoorfatteef barreessitee keetti sun humna waaqa si uume yookiin hafuura itti amantuutiin ni milkoofta. Galma siif ga'a. Guyyaa tokko milkaa'ee gammachuu keessatti argita. Horaa bulaa deebanaa yeroo gaarii qabaadhaa. Harbour miidiyaa irraa kalliin ture. Kanaaf obboleessi kiyya qaalii obboleettii kiyya qaalii bakka jirtutti oolmaa guyyaa keetii situ sirreeffata waan ta'eef oolmaa kee sirreeffadhu. Haala ittiin ooltullee sirreeffadhu. Wanta karoorfattellee oolmaan akkas jedha gorsaa fi dhaamsi viidiyichaa jechuudha. Hundumti keenya waan kanaa fayyadamnu dhugaa dubbachuuf viidiyootan keessa yoo akkasitti dalaydan viidiyoo gaggaarii haala namni isin hordofu yoo dalaydan ta'e bu'aa hedduu irraa argachuu dandeessu. Kanaaf viidiyootan dalaydan immoo dursaatii beekaa dalagaa. Yommootu viidiyoo gaarii hin filatiin hordoftoota illee dhabuu dandeessanii. Hordoftoota dhabdan jechuun immootu galii hin qabdanii. Galii dhabdan jechuun immootu isin addunyaa kanarratti eda'amtanii dhuftan malee waa buusuuf hin dhufne jechuudha. Kanaaf waan dandeetteen gorsitee takka illee jechitee takka illee taatu dachii sanarratti waa buusuudhaaf tattaaffii godhuun dirqama. Namoonni qunnamuu barbaadan maqaa gara olii kan ol dhufuudhaan kun as biratti lakkoofsonni bilbilaa as bira illee ni jira. As biratti illee ni jira jechuudha. Email illee ni jira. YouTube illee barbaadan Instagram kan jedhu kana cuqaasuudhaan gara gadii kanatti argachuu dandeessu. Akkuma san Facebook illee Instagram illee waan barbaadan karama kanaan argachuu dandeessu. Hojiilee kriptoo onlaayinaa fi kriptoo kaaransii gorsa hojii kamiifuu biyya keessas biyya alaas ta'e ni kennina. Tajaajila barbaadanis koottaa fayyadamaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa TikTok irratti illee mallaqa hedduu akkatti dalagadhaa argadhaa isiniin jechuun fedha. Haala kanaan kun $367.15 yookiin mootu qarshii Itoophiyaatti 20,000 wayi PayPal yoo baastan jechuudha. Koottaa hojjetadhaa argadhaa isiniin jechuun barbaada. Namni kamiyyuu hojjetee TikTok irratti galii gaarii argachuu ni danda'a. Egaa Oromiyaa keessa ta'ee biyya Itoophiyaa keessa ta'eetiin kan hojjedhee argadhee isin biyyuma kamuu yoo jiraattan hojjettanii argachuu ni dandeessu. Gama Telegiraamaa Harbour Inspires koottaa yeroo dhuftan immootu waan raajii argattu. Garee Harbour Inspire kan akkamitti arganna akkamitti hordofna hojjettan barbaadan maqaa kanaan sarchi gootanii seentu kun Harbour Media Harbour Inspire kan jedhu sarchi gootanii seentu. Egaa immoo iddoo kanatti isa PIN jedhamu kana tuqxu jechuudha. Yoo PIN tuqxan fakkeenya PIN jalqabaa akka tuqeen maaltu naa dhufa kutaa lammaffaa odeeffannoo Harbour Inspire jedha. Ammallee deebi'ee iddoo kana tuqa. Ammallee maaltu dhufa crypto currency training jedha Harbour Inspire irraa Harbour Media Network jedha. Ammallee deebi'ee PIN kana tuqa. Wantootan ijoo akkatti PIN isinii godha jechuudha. Kaayyoo garee Harbour keessattuu sagaleewwan kanneen hordofaa sirriitti hordofaa. Dhumarratti yoo tuqummoo walaloo kanatu dhufa. Yoo deebi'ee tuqummoo sagaleewwan dhageeffatamuu qaban ka PIN an godhe isiniif fide jechuudha. Harbour gara TikTokitiinis gara YouTubetiinis gara fuula Facebookaatiinis koottaa hordofaa isiniin jechuun fedha. Dhugaa isinitti himaa akkaawuntii kana ilaala. Akkaawuntii